tana buuteen isaa bakka inni jiru hin beeynu ijoollee afran raggatee deeme jetti arrakkina keessa jira dalagaa hin qabu dhimmi gama dhimmi ilaallatutti naa keessaa jetti jazaa haadhaa namni beeytan namni haadharraa dhalattan namni ammoo tiniilhaan rakkinaan guddattan aayoo tana biran tarina anillee eessatti galame istiidiyoo kana dhufee isaan dhufanii eeyyalatti mimmaan buusan eessa galame amma eessa galame namni hedduun birdilibsii hedduu manaa qabda firaasha bareeda manaa qabda isiin firaasha iyyuu hin qabdu birdilibsii iyyuu hin qabdu mana galtuu iyyuu hin qabdu ati mana viillaa bareeda qabda kushiinaa bareeda qabda kushiinama keessaa yoo bulchite maal qabda jazaa ijoollee teetii ilaali ammoo ijoollee tee yoo irraa duute yoo ammoo ijoollee tee ka irraa rakkattu taate ijoolleen teellee akkanuma taate haati ammoo ijoollee tana waliin rakkatti keessattuu abbarrallee haadhatu ijoollee waliin rakkata haati ammoo yoo dalagaan qabaatiin maal fuutiif humna haadhaallee hin beeytan humna dubartiillee hin beeytan ijoolleen tunniin kiro akkana moggifattee tuun irra ciciifti tuun raftee kun ammoo ilma bareedaa kana laal kana bareedaa kana laal gurbaan kunillee waa dubbadhaa jedha waan dubbatu irraa caqasaamee dargaggeessa isii kanallee mee dubbadhu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shamar kafuun isin jenna warri amantaa biraallee viidiyoo kana sheer koombiliin godhaasa addunyaa tana keessa gadhiisa. Isin jenna maaliif yoo jettan osuma addunyaa tana keessa gadhiisu jirra abbaa kiyya wal argannee waliin jiraachuu malla abbaa kiyya wal argannee waliin jiraachuu mara abbaati dammoo na dagatte ana naa fidaa bara abba sirriitti na laalmee waan na dagatte abba na laalmee bakki jirti as bahe abba sasa gujjirra miidiyaa irratti illee akkana sasa gujjirra abbaan dhugaatiin as bahe isin jenna warri viidiyoo kana sheer koombiliin godhu jirtanillee addunyaa tana keessa facaasa abbaa kiyya wal argannee waliin jiraanna ilmaan oromoo dammoo sharaa kana keessa nukaasaa isin jenna. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mea sehirra deebi gurba. Abbaa sammaal godha. Abbaa se abbaa ime ase ime. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Warri amantaa biraallee Shamar kafuun isin jenna. Viidiyoo kan sheer koombiliin godhaate addunyaa tana keessa facaasaa maaliif yoo jettan asuma addunyaa tana keessa facaasutti jirtan abbaa kiyya wal argannee abbaa kiyya wajjin jiraachuun mala abbaati dammoo baana naaf yaa seefaa jabdaa turaa jirreeti ban ati seefaa jabdaa turaa jirreeti abbaas beeksisa gujjirra miidiyaa irra seesa gujjirra abbaan dhokatiin yaas bahe abba dhokatiin seesa gujjirra abba akka malee yaanni abbaas bahe isin jenna warri ilmaan oromoo dammoo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh nu jiraadha. Ima argaa yoo abbaan keetillee waan lubbuun du'e miti maal godhu osoo arguu jiraachaa jira. Osoo daadaa qabnu osoo abbeeraa qabnu kan rakkannee jira laala kun nu gargaara akkaawuntii keessatti isin maxxansinee jirra nu gargaara laala. Abbeeraallee ma qabdanii? Qabaleef. Adaadaallee ma qabdan? Qabne. Abbee maqaan eenyu? Saifu. Jabdaa turaati. Seifuu ajabdaa turaati. Dhalataa eessaati? Dhalataa baale. Baale? Eessa? Baale keessa? Ganda Kabiira Shaayyaati? Mee itti meetii takka irra deebii namni si haa dhagahu. Ittuma abbeeraa keellee adaadaa keellee itti mimee mara. Ana soo abbeeraa qabu rakkadhee jedhin. Gee itti waan mara akkasuma haasa'ee gaba ariifatini. Abbeeraa qabu rakkadhee osoo daadaa qabu rakkadhee osoo fira qabu rakkadhee nu gargaara isin jenna kun ilmaan oromoo osoo abbeeraa qabu osoo daadaa qabu osoo fira qabu osoo maatii qabu rakkadhee isin jenna haadhatii wajjin akkana rakkannee isin jenna bakka nutti godha isin jenna ilmaan oromoo ada kun istiidiyoo meeshaa roobe keessa jirra viidiyoo kan sheer koombiliin godhaate addunyaa sana keessa facaasaa isin jenna abbaa kiyya waliin wal argannee wajjin jiraachuu mala. Abbeen beektu atama osoo itti dhufte. Beekamaa waggaa 3 bara gannu. Waggaa 3 eegas biraa tare. Mee itti madhu abbaa kiyyaa eessa jirta jedhime. Maalin nu gattee nu biraa tare. Na dagatte abbaa kiyya jedhime itti dagatte abbaa kiyya jedhi. Ana naafidha. Ana naafidha bara abbaa na dagatte min laal wayina wallaalte abba. Sirin na laalme abba wayina dagatte. Ana naafiyaa Saifuuti bara abba na laalme. Ati Saifu ajabdaa turaa jirti na laalame. Boy kaati maa bootare ish gowa. Boy bakka ajallis. Boy shi. Kila asee noo barbaadeen boy. Dhufiyaa barbaadeen boy. Namni jazaa ijoollee beektu jazaa ilmaa beektu koppiliinki fi jeerii gatii biiti. Abbaa mee na laali mee anana wallaaltee jedhamu. Mee itti madhu gurbaa ol ka'iiti. Ol ka'ii madhu rakkoon qabu ijoolleen si ilaala. Dubbachuu hin danda'u. Maal gootaa waa'ee abbaa keetii maqaa dhoofta qara duraan kun abbaa maal
Waadu Istiman Oromoon qabu ol kayyate bira jirtaan ol kay bakka amusi bulcha. Mana kiyya bulta bakka. Ibatte bakka ol kay ittibatu kamle abbaki yeyi man ugatte yeyi. Boy ni tanna fi. Man ugatte yeyi. Walu illa yo ka abban kan kese argas kesatti dubbadhu me. Dubbadhu kai abba ana wali do abar jadi me kai. Ol kay kino dubbadhu wali. Kundurana. Boy nati. Alumma boy ni. Mata ka sanatti maddu isi waraban isi waraba jirani. Kino warabadhu dubbadhu abba ana dagatte jadi. Dubbadhu maqalle asay. Boy maradi. Jadi. Abba ana dagatte lal me abba. Isa fa akka tijala barsanu. Jadi me. Dubbadhu ngandau bakka. Imma dubbadhu boy ni bakka nulle callifne bakka callifne nulle boyan jiru callifne bakka. Callifne bakka disi ka kino anille mimma nakadde kino callise. Cakadde. Abba jadi kino. Itima bakka anille callise. Abba kiyya yoo lubbuun jiraatas bayyina dubbisi jedhi. Jadi. Abba yoo lubbuun jiraatas bayyina dubbisi da gujjirra miidiyaa lattilla. Maanu dhagatta bakka jirtu as bay. Ye haasee loo barbaade dhiisa. Wanta kan taanu hin jiraanna. Abshiru maayee boonca. Anus ni jira. Caallis. Jazaadhaan ani beetu koppilingi bisheerii gati viidiyoo tan. Akkaawuntii isiillee viidiyoo kiyya seen ilaali ammu. Seen ilaali amma viidiyoo kiyya akkaawuntii isiillee jira sinii gaa'ee jira. Viidiyoo isiillee seen ilaali. Viidiyoo kiyya seen halaala ammuma dalage viidiyoo san. Namni viidiyoo san bira tarte riippoostiin godhin sheeriin gatiin guyyaa qiyaamaa rabbi si haa gaafatu. Guyyaa qiyaamaa rabbi si haa gaafatu. Namni viidiyoo san sheeroo son godhin koppilingiin godhin bira tarte. An viidiyoo gadhiisee jira. Koppilingii fi sheerii gati akkaawuntii illee jira maxxansee fi jira. Haa ta'u ammootiniin warri dalloollee akkanumatti ilaaltanii warri dalloo jiraattonni dalloollee jiraattonni magaalaa dalloo isiin dhalattuu dallooti. Abbaan ammootiniin baale kabiira shaayyaati waggaa 3 wayi biraa tare ijoollee tana gatee sharaa waxxarattee dalloon keessa jiraatti bulchiinsa dalloo birallee dhayite kantiibaa dalloo birallee dhayite manuma sharaa sanillee irraa diigan manuma qabalee naa kennaa jettee mana qabaleellee dhabde namni jazaa aadaa beektu. Namni jazaa ijoolleellee beektu ijoolleen turillee waan irraa deeme rakkatti yatiima taati ijoolleen tiyyallee namni jettu akkaawuntii isii ammoo achirra isinii gaa'ee jira keessa buusaa fi birri ammootiin misaan nyaattu anatu kenneef ammallee galgala kana dhufte kinoo bakka bulchitu hin qabdu eessa fiddi ijoollee tana eessa fiddi mee tun irratti raftee iyyuu eessa fiddi mee eessa fiddi ijoollee tana mucaa kana eessa fiddi mee kana beekta. Mee kana eessa fiddi ijoollee tanniin eessa fiddi? Laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah al-aliyyul aziim. Akkaawuntii keetti mee jala katabaa fi mee akkaawuntii ammumaa keessa buusaa fi akkaawuntii keenya. 1,063 68 85 Duwwaa 6 maqaan Fooziyaa Ahmad jala katabaa fi ammumaa keessa buusaa fi irratti galchaa fi irra deebi'imee 1,063 85 Duwwaa 6 Fooziyaa Ahmad keessa buusaa fi ammumaa viidiyoo laa hawla walaa quwwata illaa billah. Namni jazaa aadaa beektu keessa buusiif kaabbolowwan kiyyaa ammuma keessa buusiif namni jazaa aadaa beektu ijoollee tana akka babbareeddu laala malki majaraa laala haadha tana ammoo laala haati ammootiin laala waliin ammootiin ala bulti waliin sharaa jala bulti irdilibsii hin qabdu firaasha hin qabdu waan itti nyaattu hin qabdu waan itti dhugdu hin qabdu. Wanta qabdu waa rabbii wanta akka ittiin beeku jaruma kenname kirama fuudhaa miibee dallomatti haa deebitu kirama fuudhaa fi ka waggaa irraa cufa ijoollee tana achuma keessa haa teettu eessa qabattee olii gadi teemti ijoollee tana meel hala isin osoo adaadaa qabnuu rakkannee jedha mucaan kun garaa nama nyaata osoo abbeeraa qabnu rakkanne osoo adaadaa qabnu rakkanne osoo fira qabnu ammoo fira dhabne osoo fira qabnu biraan rakkanne. Kun obboleessi abbaa isaa kun nama 2 3 kun asirraa beekana jira. Hundinuu nama waa qabu.
Obboleessi abbaa moo? Obboleessi abbaa isaa kunoo Abdurrahmaan Haji Abdaa Turaa Cirrii kana kan shaayyaa kan nama duniyaa qabu. Kunoo. Laa ilaaha Nama duniyaa qabu. Fuudhee maratti geessee ture. Nama duniyaa qabu. Abbeeraa bira rakkannaa jetti osoo abbeeraa qabu. Osoo ammootiin adaadaa qabnu biratti rakkannaa jetti. Sun silaa raftee mucayyoon xiqqoon irratti raftee. Qamadii madaabaraa takkaan nuu kennaa jedhee mucaan biyya kun afaan baasee. Kuntaala takkaan nuu kennaa deemi. Inni garuu magaazina oddoo keessaa samaayi dhaabatamedha. Qamadii madaabaraa takkaan nuu kennaa jedhee niitii abbeeraa isaati fudhannee gallaa waan nyaannu qabnu jedhee. Akkasitti dhooggatanii qullaa biraa qabu. Obboleessa abbaa isaa. Asuma jiranii Kabiira Shaayyaa. Kabiira Shaayyaa. Maqaan isaa eenyu? Abdurrahmaan Haji Abdaa Turaa. Abdurrahmaan Haji Abdaa Turaati? Qamadii madaabara matakka nuu kennaa jedhee isa jedheen iyyuu ani hin dubbanneen. Hin dhoggate? Harka qullaan galmu madaabara matakka nuu kennaa jedhee ni dhoggate. Madaabara matakka nuu kennaa ittiin gallaabbeeraa jedhee waan ittiin Isa gaafate? Abbaan keenya nu gate isintu nuu jira jedhee yoo abbaan keenya nu yoo abbaan du'ee iyyuu isinitti hafna nu jedhee mucaan kun. Kuntaala takka qamadii nuu kennaa jettee Inni hin garuu dhoggatanii? dhibbaa manaa qaba dhibba qaba mana. Takka kadhannee hin dhoofne. Rabbi isin haa kennu isiniin jedhe? Adaadaa isaa. Adaadaateetu Rabbi isin haa kennu deemaa isiniin jette? Warra akkasii qaban. Ana immoo waliinillee rakkadhuree kararrallee waliin galu gatuu dadhabee agarra akkana qabadhee waliin jiraachuutti jira. Eebate jiruu duniyaa. Ilmaan dalloo mannaa waggaa tokko guutuu na gargaara. Waggaa tokko guutuudhaan biraa manaan irraa qoffata. Yoo ijoolleen tun beeloftu itti dawwala akka waan isaan abbaa manaa kiyyaa ta'anii itti dawwala. Bakka eega har'a dura bilbilte hoo marakkatte jedhanii waa nu erga ruusa madaabaraa takka bitte. Ijoolleen dalloo. Ijoolleen dalloo. Ijoolleen dalloo ulfaadhaa jetti kinoo galatooma ulfaadhaa ijoollee tana isintu afaan waanaa buuse qeerroon magaalaa dalloo ulfaadhaa kabajamaa isiniin jetti haati tun. Ijoollee tana ammoo yoo haadha bullee isinitti dawwaladha. Ruuza bittanii homaan na gargaartanii kiraallee narraa gabaltanii. Amma ofuma dadhabee olii gadi deeme. Sharaa jala garullee ammoo narraa diigani. Karatu irra gahee diigani. Bakka ijoollee tana qubsiisuu hin qabu. Ijoolleen osoo adda qabdu abbeeraa gaarii osoo qabdu rakkatte. Ani aguma jiru waliin rakkadha. Na harkatti hin du'ini. Ani dura du'uu wayyaa jetti haati. Waliin rakkadhullee ma guddifadhaa jetti. Ijoolleen tun bakka hima naa geettii jetti. Akkaawuntii isiillee achirra isinii kaa'ee jira. Doktora osoo namni tokko hin beeyne suuta jedhee malaan kaleetti lachuu fayyaaletti qaba. Takkanaa baasee gurguradhee ilmaan kiyya bakka godhu. Gahee doktora akkasii soqe. Doktora soqee jetti doktora soqaa jetti kinoo kaleetti lamaanuu fayyaa qaba. Kalee takkitti gurguradhee ijoollee tana jiraachifadhaa jetti. Doktora soqee olii gadi deemee akkanatti doktora soqee jetti kalee gurgurachuuf. Ijoollee matana ammoo waa afaan buufadha ijoolleen naa jiraattu. Bakka itti godhee yoo biraatu yoomaan rakkoon qabu jettee. Haati kalee gurgurattee bitteef jedhanii barreessoo sibiilii xiqqeessuu takka bitee fi bakka san taa'ee hojii halkanii guyyaa oollee isaan barsiisee isaan qaraasifadhe. Gaafa jala qabaan du'e namni achi keessa isaan baasu hin jiru badheetti narraa nafan. Ka haadha siiti haadhatu kalee gurguree bakka itti godhe jedhanii. Har'a osoo jala qabaa du'e badheetti narraa hafti. Eenyutti narraa na hafti ilmaan tun namatti na haftuun qabu. Viidiyoo kanallee muraa sheerii gata akkaawuntii isii irratti illee maxxansa. Abboo namni ammootiin hin jazaa eeggattu gandaa jira. Gabboo qabrii namni beeku. Gabboo qabrii namni ammootiin hin sodaatu. Dukkana qabrii namni sodaatu. Jazaa haadhaa namni beeku. Viidiyoo tana muri. Akkaawuntii isii illee achirratti kaayii fi maqaa isii waliin kaayii fi ijoollee tana ammootiin bakka itti godha. Mana kiraa fuudhaa fi bakka itti godha. Dhiiraa taawaan nyaattuun hin qabdu amma bakka galtuun qabdu. Viidiyoo sheekaa roobee jettee guyyaa dhufte birriin isaa kennee fi amma sanumatti deebite ijoollee tana bakka bulchuun qabu waan afaan kaa'uun qabu mana sheetu salaam katiirillee dhaqee sheetu salaam katiir manaa dhabee jetti. Doktora mararra deemee mana yaalaa mararra deemee kalee gurguradha jedheetiin akkasii soqaa jirti. Kalee gurguradhee ijoollee tana ammoo tiniin bakka itti godhee akkas godhaa jetti. Akkaawuntii isii irra deebi'aa fi akkaawuntii isii afaaniin himee achi viidiyoo kanarraa muranii akkaawuntii kee irra kaayanii akkasitti ammoo tiniin si haa gargaaranii namni illee mana sii illee ijaara lafallee sii kennan homaa rabbi biraan ka'inatti ijoolleen sii guddatti rizqii ammoo tiniin
awwala rabbi katabee fi rizqii ufii malee ammootiin hin nyaattu rizqii ufii fixattu malee hin duutullee ijoolleen numartuu yatiima guddanne numartuu rakkinaan guddanne haati teena rakkinaan nu guddiftee gabarra deemtee nu guddiftee. Dallottii eessa deebi'amee bakka itti deebi'u hin qabu dallottuu maal godhaa deebi'e eessa deemamee gara deemu wallaalee bar eessa deemamee ishee kaa'amee sadaka dallota itti rakkadhee kararraa sharaa kiyya sanuu karaa dhufe karaan jedhanii walitti raradhee achii ka'e eessa dhaqa wanta sii deeme eessa seenu bakka seenu hin qabu. Mana tokkocha kiraa fudhachuuf birrii 3,400 jedhanii ni danda'ee kiraan fudhadhu dallotti iyyuu barkara deemuun hin qabu bakka akkanumatti waliin karaa tataa. Mee aguma sanuu akkaawuntii itti mi'a akkaawuntii 63 63 28 85 Duwwaa 8 Duwwaa 8 Fooziyaa eenyuuti? Fooziyaa Ahmad. Bakka hin qabu manallee hin qabu jetti. Osoo abbeeraa qabdu ijoolleen tun biraan rakkattee osoo adaadaa qabdu biraan rakkattee mucaan kun akkana booya mucaan daa'imni abbaa kiyya ana nan beeytumaa maqaa kiyya hin beeytu na dagatte maana biraa deemte ree jedhaan mucaan kun hin booda. Naamanuu dadhabee barana si abbaan wal quba qabdanii naan jedhalganii guyyaa na gaafata. Ummaa abbaan sii bilbila. Osoo du'e yoo na du'e isaa dhageenye hin jira abbanii beekana dhoysitana har'a akkasuma hin jiru. Bakka sheekatti himattee sheekan sii gadaa dhiisu addunyaarra sii gadaa dhiisanii bakka hin argattaa yoo baay'ee na baage. Mee wanti takka viidiyoo sii agarsiisanii abbaa jedhanii nama eessa jirta jedhee wanti takka asuma bira dhaabadhu kunoo asuma bira dhaabadhu dubbadhu kunoo asuma bira dhaabadhu kunoo bakka asuma bira dhaabadhu akkuma dubbatte kanatti jedhi bakka asuma dhaabadhu asuma dhaabadhu. Abbaa biyya bakka jirtu as bahee jedhii gaafadhu. Abba bakka jirtu as bahi abba sisa gujirra bakka jirtu as bahi abba si barbaadu jirra kamane si yaadne abba dikkeenan nu gottee nu bira tarte bara abba yaadattu gaafa nu gottellee bakka itti nu gottellee abba yaadattu bakka itti keessatti nu gottee nu bira tartellee abba yaadattu me abba na laal way siritti na wallaalte abba na laal me sirri na laal way na dagatte waan na dagatte na fakkaata sirri na laal ammoo sin dagaddu abba bakka dhawarte sani as bahi abba sisa gujirra miidiyaadhaatti sisa gujirra uummata koyyuu ni jira deebuu didde abba as bahi. Injirtaan duune silaa duute yoo naqaasa beeksisa yaa abbaas bahe sisa gujjira nama jiru bicha dhokota abbaas bahe iddoo kotinii sisa gujjira bakka jirtu sanii as bahe abba. Maqaa keellee ittiin abbeellee maqaa. Ati manaafi ati maqaan kee naafi seefuu ajabdaa turaa jirri jedhama ati seefuu ajabdaa turaa jirri jedhamta abbaas bahe iddoo kotinii abba miidiyaa irra gisee meeqa meeqasitoo inni abba nu jalaa dubbachuu didde miidiyaa keenya silaa hima argita si biriin dhufa abba nu jalaa dubbadhume. Abbaas bahe bakka dhokatti sani abbaa malee hin turani abbaa malee jiraachuu hin danda'u as bahe abba sisa gujjirra. Yaa ilmaan Oromoo imimmaan mucaa kanallee garaa isin haa nyaatu abbaas bahi bakka jirtu ana naafiidhaan hin beeytu jedha ana naafiidha bakka itti nu gatte san nu hin beeytu waggaa 3 foyi gatee biraa tar miidiyaa mararra sisoo abbaa bahi jedhaan. Ati ijoollee afran tana waliin rakkattee jirti. Dalloomannaadha. Dhalattuu dalloomannaati. Mana ammooti galtuun qabdu. Bulchiisa ammootiin hin dallollee gaafatte kantiibaa dallollee gaafatte homaa furmaata dhabee si bira dhufee naan jette. Sharaa wattaradhee dalloon masgiida Hamzaa bira galaa sunillee karaan irra gahee sharaa sunillee na jala diigame. Amma dallottuu akkamitti deebi'a? Maal godhaa? Eessatti deebi'a? Malallee qabu manallee qabu eessa galaa jetti. Mee malallee naa godhaa mala yoo beektan malallee naa godhaa jetti ijoollee matanatti. Kalee lamaan gurguradhaa jetti kalee takkittiin gurguradha jettee akkanatti mana yaalaa irra deemti doktora gaafatti kalee immoo gurguradhee ijoollee tanatti mana ijaaradhaa mana itti godhaa yoo du'ellee jetti jazaadhaan beeytanii akka itti haati nama guddiftuun beeytan waan haati namaa taatullee beeytan viidiyoo kanallee koppiliin ishee godha viidiyoo kiyya sanillee deemaa seenaa koppiliin ishee ergataa riipoosti gataa. Akkaawuntii itti madda hojii takka yaa gargaara. 63 28 85 Duwwaa 8 Fooziyaa Ahmad. Irra deebi'i. 63 28 85 Duwwaa 8 Fooziyaa Ahmad. Yoo obboloowwan kiyya jazaa godhaa akkaawuntii irra galchaa fi
Kino akkaawuntiin isii kana viidiyoo kiyyallee seenaa riipoosti gata akkaawuntii illee achirraa argattanii akkaawuntii irratti ammuma galchaati. Ijoollee tana afaan buusa. Ijoollee tana waa nyaachisa. Rabbi jazaa isin yaa deebu maal taate? Fincaata. Siyaalaa banaa. Oo siyaalaa banaa. Wallahi waan garaa nama nyaatu baay'ee garaa nama nyaatu. Waan mucaa itti bilbilee.